what a generation. Jaalala sin qabu mammaanteen. Laakkanatu qabe wal qabanne. Barattoonni inistiraaktarii irraa barata maaluma ofiin jedhu. Harmeeyyota kanaan jira. Nama sammuu qabu, nama tasgabbaa, nama hubataadha isiniin jedhu. Amma durma nama guddaadhas gaa umurii maaf bira qabanii dubbatu malee yaadi isaanii sinuma bira jiraa maal akkasumatti hin bartanii isin. Waan si gaafachuu barbaadeechi. Barataa hojii waan akkasii dubbachuun illee nama dhiphisaa. Instructor jalqabdanii sinis xobbeetti ciru. Jedha fudhaa siniif eebbisu. Sila sabni carraan qabu carraa waanuma qabeetu namatti hin yaamni silas isinis jalqabdanii qaba. Siniif eebbisu instructor. What a generation. Instructor. Maal reeboo yaaddanii waa argattanii? Itti deemaa jira. Garuu harmeeyyuu mee amma isin waliin jechuu kan iyyuutu hafee. Nama akka kooma qofaa caljireema jooru kanaan amma isin jechuumtiyyuu hin bareedu dhugumala. Amma utuu sii waliin jenneeyyuu waan gaariidha. Maaliif hin bareedu maaltu jira? Maaltu jira qofaa? Isin calluma jettanii akkuma jirtanitti yeroo abbaa manaa taate, abbaa kaartaa taate, abbaa gamoo taate, abbaa ijoollee utuu hin dhamayin waan tokko utuu hin dhamayin utuu ijoollee godhachuudhaaf hin dhamayin abbaa ijoollee yeroo taatan akkasuma. Attamitti ta'a kun attamitti ta'a gamte? Akkamitti ta'a harmee ayyuu yaadaan. Harmee ayyuu yaada. Maaliif hin jedhu? Harmee ayyuu maal ijji yaada? Amma maaliif ila? Fakkeenyaaf amma manni hamma kanaa yeroo akkasitti ta'u cal jedhe. Abbaan yeroo mana sana keessaa dhufu. Harmeen ayyuummoo akkasii yaaddan baay'ees nama guddaa ijoolleedha. Waggaa 12 moo 13tti deesseedha mucaasaan ishee hangafa. Yooma baay'ee ta'e 20 gara walakkaa yoo taate. Tole maal jettere maal godha? Akkasumatti immoo si'an ilaaluu odeeffannoo isaanii yeroo hin qabu amma inistiraaktarii. Barattoonni inistiraaktarii irraa barata maaluma ofiin jedhu. Harmeeyyota kanaan jira. Nama sammuu qabu, nama tasgabbaa, nama hubataadha isiniin jedhu. Amma durma nama guddaadhas gaa umurii maaf bira qabanii dubbatu malee yaadi isaanii sinuma bira jiraa maal akkasumatti hin bartanii isin. Sammuu qabdu miti hin bartan isayyuu maal jedhu jedhanii manuma kana keessaa. Utuu namumti akka inistiraaktarii jiraate ijoollee koo fi namumti akkasiitu jiraate Obaamaan akkas hattuun taate. Akka kanatti hirkoon nan rakkisu. Ijoollee koollee seeraan guddisuun natti ulfaatu. Manuma kana keessa taa'aniidhuma utuu jedhan. Ijoollee maal? Taayi gadi. Utuma jedhanii ijoolleen koo manumti kun manni koo guutuu ta'aa jedhanii haasa'e. Gamtaa. Sina jaabe? Na gaddisiisan harmeen ayyuu. Maaltu immoo nagaddi amma yoonaa waliin barin akkasittiin jaalalaan walitti nadhamin taa'uu keessantu isaaf harmeen ayyuu nagaddisiisan isinitti. An garuu ijoollee xixiqqoo ijoollee ola deemtu ijoollee umurii koo gadi fuudhuu barbaade kan si dhibeessu. Silaa ammas immoo umurii kanaan isin miti nuuniyyuu ijoollee dur baasii anaa wajjin fiiguu hin dandeenyu fiigicha. Maaltu dandeetu kaa fiiga? Isin umurii kanaan. Fiiguu? Dudduuba bu'anii fiiguu miti. What a generation. Fuulduraan utuu fiigaa isinitti dhufanii fuulduraan itti fiiddanii hin qaqqabdan. Hin dandeessa. Kanaafi carraa kan ofiin dabarsina. Hamma jireenya qofummaa kana keessatti qorri kunis nama reebdi qorrarraa nafani. Itti qorra kan jedhu kitaaba tokko keessaa dubbiseera Ingiliffasaa waan isin dhibuu al tokko namni immoo hin yaadamtiire. Hin yaadasi namaanis hin mari'ata. Hawaasummaan immoo jira. Isa kanaafini waan tokko sin mariisisumaaf iyyuu yaadee. Irkoo wajjin waliin argina inistiraaktar. Irkoo maal godha yeroo hundaas ijoollee wajjin haasaa ooluuni maal godha yeroo qisaasessuu ta'a.
Maa inni irkoofaa kanaa jiru yeroo baay'ee yeroo dabarsuun qofummaan kun nama miidhamee argitu beeka. Dhuguma armeeyyuu nama miidhamee argitu beeka baay'ee. Amma yoomiitti wanti jedhamus jira. Dhalli namaa ammoo yaadanii tokko ta'uun immoo hamaadha. Ulfaataadha baay'ee dhugaa. Instructor. Maal reeboo yaaddame waa argattanii? Itti adeemaa waan jira. Garuu harmeeyyuu mee amma isin waliin jechuu kan iyyuutu hafee. Amma nama akka koomma qofaa caldeema jooru kanaan amma isin jechuumtiyyuu hin bareedu dhuguma laa. Amma utuu waliin jenneeyyuu waan gaariidha. Maaliif hin bareedu maaltu jira? Maaltu jira qofaa olii gadi jooru tokkoon amma isin jechuun amma hin bareedu. Attammi hin ulfaatu hojii wajjin. Haalonni tokko haalli hooggansaa mana keessaa sitti hin ulfaatu. Itti bareedaan amma kanas wanti ulfaatu waan jiru. Itti bareeduun akka jirutti ta'eetu namni hin dadhaba. Amma namni hin dadhaba. Achi biirootti fiigaa, asii as fiigaa, achi fiigaa hin dadhaba. Ijoolleemti immoo amma ijoolleen kan isin hin jennu dheeraa amma ijoolleemti kan si dhibu sagalee guddaa barbaaddi. Gaafa olii gadi fiiguu barbaaddu amma ijoolleen gaafa waa balleessuu barbaaddu hirkoomti fa'aa baamaan fa'aa bali kottuus yaa balleessuuti. Sagalee ma jedhume sagalee xiqqoo ishee furdaa yeroo isheen waa balleessitu guddis badiina. Mana gadi fidde mana kana keessa. Namni jedhu dhuguma hin barbaachisa. Maaliif nama sodaattuu sagalee sodaattuu ijoollee qabaachuun. Amma yeroo mamee alaa kanaan deemee dhufu amma sagaleen dhiiraa namni furdaan amma alaa gaafa deemee dhufu jechaama gaafa ol lixu hundumatu sisirrata mana kana keessaa. Kanaaf erga ol agarree erga ol barree immoo miirre ijoollee makanatu si rakkisa. Jechuun naaf hin galleen instructor. Dhaabee irruu wayii sitti mul'atu manuma kana keessa gaafa adeemtu. Sagaleemti furdaa wayii iyyaanne hin barbaachisu. Jechuun mee ifanaaf godhaa naa galuu hin dandeenye. Egaa nama guddaa wajjin gaafa isaanii amma akka hirkoofaa wajjin haasa'u miti. Aannaniin adiidha jechuun amma nurraa hin bareedu ijoolleen seeraayyuu daftee waa galaaf daftee hubatti. Darbee immoo ijoollee makana gurra ishee keessa qabee gurra ishee keessa gottu gadi ta'a hirkoo. Hubamu namni sagalee furdaadhaan dheekkamu mana kana keessa bituu jiraate kan jedhuudha yoomame amma. Naagaluu hin barbaachisu. Hubachuu hin barbaadu yoo itti malee amma kana saasa'ee dhuguma qabatamaadhaanis waan jiru immoo wallaaltu. Instructor mee sirriidhumatti naaf ibsaa. Maanni yan keessanii? Armeeyyoo amma kun baay'ee namatti cimaa. Ilaa achi amma qofaama waan ta'eef qofaadha miti namman qofaadha. Maatiima keessa jiraatanii immoo yeroon itti qophaa ta'an jira. Kun baay'ees dhokatee miti olitti sassaabamu olii wajjin jiraachuu bakka tokkotti walii wajjin nyaachuu walii wajjin dhuguun inuma tola hireem maaltu jibba kana dhuguma. Instructor. Yaadni keessan garuu gaarii ture. Garuu instructor. Ijoolleen abbaa qabu. Abbaa dhabanii otoo hin ta'in hojiidhaaf biyya keessa hin jiru. Abbaa qabu. Qabu. Maal instructor? Abbaa qabaachuun
dhuguma baay'ee gaarii. Faankitanii nan kolfisiisaa. Waan sinuma abbaa qabu akkas akkasii jechuun dandeessaan kun gaafa gaa dandeessuun waan qaama si ijoolleen jennee Instructor. Instructor. Irko. Attamisin. Mana keessa jirta? Rafaano inni uftanii mana keenya jirtuusin. Si argeen turreen hin galteetti. Dhufee rafee manoo. Isin gorsaa oolee. Arree naman ta'e marmee iyyuu isin hin boonse. Instructoriin asii ol gorsee makkatti durba yeroo jaallatan gaafatan. Irko. Buddee asumnu haasaa sakaanime. Attam taataniidha nama jaallatanii fakkaata waan saarmee attamitti nagee gaafadhaa maal jaallatu jennaani ani mootii yaa wajjin qabeere isanii itti gaafatattanii dhattanii. Instructor. Itti himtanii akka jaallattan itti himtanii. Irko. Yeroo biraa asumnu anaafatee akkuma. Isinii ta'een jedhee dhattanii gaafattanii akka isiniin jedhe gootanii nama didanii warri durbaa nama didanii yeroo Qaceera. Booddee asumna garuu. Asirra baatanii dhattuure moo as maaloo hojii dhuftan isin? Gadi naqiga. Kaakkaa irraa nusa. Deebi'ee mani sinu. Maarmee ayyuu. Jedhaa nagaraan. Isinitti mana keessa naannoftanii Instructor. Kilaasiin qabaa jedhaa. Instructor. Armee ayyuu. Isin gaafatanii? Irko. Ati waan ijoollee wajjin haasa'amuu fi waan nama jabaa wajjin haasa'amu addaan baastee hin beektu ati? Ani Instructoriin yaade nama hin jaalladhe jedhaniitti. Irko. Armee ayyuu. Irko. Tole jettanii fi. Irko. Hin baay'iste ammoo siree masaawiin. Instructor. Kan ijoollee durbaa isin gorsee dhuftanii haadha ijoollee irra buutanii. Armee ayyuu. Abbaa ayyuun ta'a jedhani kaa Instructoriin. What a generation.